Ashama harka fuuni akkam jirtan dhageeffattoonni kan koo hundi keessan akkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haara qabu jecha kun soofama raappiidha anis mu'eedha. Egaa har'as viidiyoo ajaa'iba tokko qabadhee isin dhufee jira. Viidiyoo har'aa keessatti kan ilaallu namni tokko akkamitti isin to'achuu danda'a yookaan hack isin gochuu danda'a bilbila keessan jechaadha. Akkamitti isin to'achuu akka danda'a, akkamitti hack isin gochuu akka danda'u yookaan isin to'achuu akka danda'u wajjin ni ilaalla jechaadha. Akkanumallee namoonni hack isin gochuu akkamitti beekuu dandeessan, akkanumallee hack yoo isin godhan akkamitti ofirraa balleessuu danda'a waan jedhudha kan isinitti agarsiisu. Kana kan isinitti agarsiisu aappii tokko maleedha. Koodii tokko qofa fayyadamtan, koodiidhaan kanneen itti amma isinitti himutti fayyadamtanii bilbila keessan namni yoo isin to'ate yookaan hack isin godhe akkanumallee isin hack gochuu yookaan isin to'atu yeroo adda addaa irratti check gochuu akkamitti akka dandeessan, yoo hack isin godhe immoo akkamitti balleessuu akka dandeessan isinitti agarsiisa jechaadha. Haga dhuma viidiyoo kanaatti yoo na wajjin turtan barnoota gaarii akka irraa argattan abdiin qaba. Kana jechuun namni yeroo isiniif bilbilu bilbilli keessan sun hack ta'e moo hin taane, fakkeenyaaf namoonni